Hai te ijoollee shan yoo qabaatte tokko kaaba tokko kibba tokko dhiya tokko bahaa yoo ta'e kaafee maal ta'a? Handhuura ta'a. Hai te ijoollee shan qabdi tokko kaaba tokko kibba tokko dhiya tokko bahaa ta'a kaafee maal ta'a? Hin jiru kaafee. Baha dhiha? Lixa. Haya. Kaaba kibba bakka wanni ta'u dhiha ta'a. Dhiha jira. Hin jiru Jechaan kaaba kibba lafa ta'a. Qixxee kana ta'a lafa kana. hayyee Kali obbo Ilyas jedhama. hayyee isin immoo si haa jedhu Isin yoo jette natti tola. hayyee isin jedha kara gaafii kiyyaatti adeemu duraan dursee gaafii si gaafadhu maaliif guyyaa har'aa sitti argamte? Guyyaa irraa irreecha irreeffachuu fi irreechi irree kenna. Kanumaaf asitti argamu. hayyee baay'ee galatoomi gaafiin kiyya tokkoffaan killeen takka daqiiqa shan ta'u bilchaatte killeen shan daqiiqaa meeqa bilchaatte? Daqiiqaa 15. Haati ta'e ijoollee shan yoo qabaatte tokko kaaba tokko kibba tokko dhiya tokko baha yoo ta'e kaafee meeqa maal ta'a? Kaafee qixxee ta'a. Hin arganne. Kaafee bakka achaa dhumatiyya bira jira. Eenyudha inni? Ana. Haati ta'e jirtanii. Jarman jira bakka. hayyee hayyee baay'ee galatoomi. Kan kennu. Khalid jedhama. Abdurrazaaq. hayyee guyyaa har'aa maaliif iddoo kana argamte? Guyyaan har'aa guyyaa irreechaa waan ta'eef guyyaa qoomoon keenya itti wal ga'u sanumaaf dhufne. Yaa anillee akkasuma. hayyee kara gaafii kiyyaatti adeemu gaafiin kiyya inni jalqaba harta haati ta'e ilmaan shan yoo qabaatte tokko kaaba tokko kibba tokko dhiya tokko baha dhiyoo yoo ta'e kaafee eenyuun ta'a? Khalid muka. Jiddu galeessa. Yaa Irra na deebi. haati ta'e ilmaan shan qabdi tokko kaaba tokko kibba dhiha baha kaafee eenyuun ta'a? Kaafee ana Awurooppaa jira kun. Anuma yaasa. argattee jirta galatoomi tokko hafaa miiree afur waameen kaafee sun eenyu ta'a? Jiddu galeessa. Hin argan. Kaaba baha. hayyee gaafa inni kaaba waa ta'u atoo maal ta'a? Ani gaafa inni kaaba baha ta'u anammoo kanuma kaama baha. eeyyamamaa ta'uu keetiif baay'ee galatoomii maqaan kee eenyu jedhama? Isinillee galatoomaa maqaan kiyya Muhammad Ahmed Adam jedhama. hayyee nuuf kolcha duubatti haa deebi'u isin immoo si haa jedhu anam. Akka ati itti ilaaltetti yoo feete sii jedhi yoo feete isin jedhi kun filannoo abbaati. hayyee isin haa jedhu gaafii isin gaafachuu barbaade guyyaa har'aa maaliif asitti argamtanii maal sababifatanii? Guyyaa har'aa waan asitti argamneef ana qofa osoo hin ta'in namoonni naannoo kanatti argitan hundi waan asitti argameef ayyaana irreechaa hawaasni Oromoo Firaankfartii fi naannoo jiran magaalaa Firaankfartitti bakka malkaa kanatti ayyaana irreechaa kabajanii ana immoo ogeessa kaameraati. Kanaaf ayyaana kanarratti argamee sirna asitti deemu waraabuudhaaf dhufe. hayyee baay'ee galatoomii karaa gaafii kiyyaatti haa ta'u gaafiin kiyya tokkoffaan killeen takka daqiiqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii daqiiqa meeqatti bilchaatti? Daqiiqa 5. Maaliif? Killeen takka daqiiqa 5 bilchaatti. Killeen shanii yoo? Daqiiqa 5 bilchaatti. Killeen shanoo ta'ullee gaafii kiyya lammaffaa cehu haati teessan ilmaan shan haati ta'e ilmaan shan qabdi. Ilmaan shan keessaa tokko maqaan isaa kaaba tokko kaaba kibba dhiha baha kallattii jechaadha. Kallattii afraniimi kanaaf eenyu ta'a? Nine isaan afrani beekibba kabaka maal tafa? Haati ta'e ilmaan shan yoo qabaate tokko kaaba kibba dhiha baha yoo ta'e kanaaf eenyu ta'a? Kallattii afran kaba kibba dhiha baha jedhamee guutamee jiru. Shantu jira? Ilmaan shan qabdi haati ta'e tokko maqaan isaa kaaba tokko kibba tokko dhiha tokko baha kanaaf eenyuun ta'a? Hayyee siif haa deebisuu kanaaf si ta'a. Shan qabdi haati ta'e. Asuu ishtiin taana wajjin shan godha.
Hayyee galatooma amma gaafii dhuunfaa kanuma isin gaafadha. Irreechi baranaatii fi kan bara dhufuu kamtu caalattee inni akka yaada keetitti maal jedhu? Irreessa baranaarra kan dhufutu caala jedheen yaada. Bara darbe irratti barana xiqqoo jijjiirama qaba kan dhufu irratti immoo kana caala. Anillee kan dhufutu caala jedhame maaliif yoo jette ani yoomiyyuu hanarra barutu caala jedhee waan yaadu akka caalus waan hawwuuf. Yemmuu anu dhufeen beeku har'a bicha dhufu kiyya. Akkuma kiyyaa. Akkuma kiyyaa immoo namni biraatis eeggeeratti dhufa jedhee yaada. Hayyee gaafii lammaffaa ta'ee bu'u waan an jedhu jetta. Rakkoon qabu. Manni keetii hima. Waan an hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhe sin jedha jedhime. Ani jette kana jechuu hin danda'u. Jedhi Jette hin jedhu. yaali kan. Mee jedhu deebi'e. Waan an hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhe sin jedha. Lakkaabboon kan hin jedhu. Ni ulfaatan? Hojii naa gootu. Hayyee kan rafan yeroo marbi. Deebi'an malee kun takkatti waan jedhan natti fakkaata. Hayyee. Jettee san jibbe malee silaa ima jedhalle ammoo jetteen sun naan taane. Irreechi bara kanaatii fi irreechi bara dhufuu kamtu caalatteetiin hin yaadda? Irreechi inni waliin caalu. Kabara dhufuu kana caala jedhee tilmaamuu ammarraa wanni gargarii wanni na daangessu jira. Fakkeenyaa fi malkaa kanatti waggaa lamaan har'aa uummanni baay'eetu bakka kanatti bahee ture. Waggaa tara immoo xiqqoo gadi bu'e. Ka barana ammoo wanni xiqqoo isii adda godhu waggaa 150 booda irreechi dur magaalaa Finfinnee keessatti kabajamu bakka sanii akka ari'amu ta'ee amma immoo deebi'ee achi kabajamuun isaa hafuurri achi jiru sun biyya kanattillee biyyoota ambaa biyya garaagaraa jiranittillee hamilee kennee namni har'a gammachuu asii caalaa gammachuu achiisan bakka kanatti wal arginee gammachuu keenya waliin dabarsina jedhee waan dhufaa jiru natti fakkaata. Duwwaa hir'isuu tokko duwwaa ta'a. Hin arganne yaada. Duwwaa hir'isuu tokko tokko kaa. Hin arganne. Duwwaatu kaa tokko. Deebisaa yuutuubii gubbaa argatta gara gaafii kiyya lammaffaatti adeemu. Harmeen ta'e ijoollee shayyoo qabaatte tokko kaaba yoo ta'e tokko kibba yoo ta'e tokko ba'a yoo ta'e tokko dhiha yoo ta'e tokko cafe maal ta'a? Tokko walakkaa ta'a jechuudha. Maqaa harmeen ta'e ijoollee shan qabdi. Shananuu tokko maqaan isaa kaaba tokko kibba tokko dhiha tokko ba'a. Kaafe eenyudha? Maan hin beeku gara dhaabbatu. Baay'ee galatoomii gara gaafii kiyyaatti aanu adeemu. Killeen takka deeqa shan ta'uu bilchaatte. Killeen shan deeqa meeqa bilchaatte? Deeqaa 25. Hayyee hin arganne irra deebi'ee yaali. Killeen takka deeqaa 5 yoo baate 5 baay'isuu 5 25. Carraa isinii kenneera ballee irra deebi'aa. 5. Hayyee argatteerta. Gara gaafii kiyya sadaffaatti adeemuun waan an jedhe jetta. Waan an hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhime. Kan osuma narraa dhiisin danda'u. Waan ati hin jette naan hin jedhin waan haaraa hin danda'u kan. Waan an hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhe sin jedha. Waan ani hin jedhin jette naan hin jedhin yoo jette naan hin jedhin hin jedhin. Hayyee galatoomii hin arganne. Hayyee. Carraa guyyaa har'aa maaliif iddoo kanatti argamtan? Guyyaa har'aa kana irreecha wal simatee irreecha kabajuuf dhufne baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko keessi kennallee gammadee jira. Oromoon akkana wal gahee gizee waliin bakka tokko waa dabarsu baay'ee tokko nama dhagahama das nama jedha galatooma isinii. Hayyee gaafii takka qaba. Yeroo si kennamu hojii mala. Tokko. Duwwaa hir'isuu tokko. Yaa untin noame kana. Duwwaa hir'isuu tokko. Duwwaa hin danda'amu. Hayyee galatooma. Zero ta'a garuu duwwaarra tokko hir'isee hin beeku.
Tomi, yaamatu. Anna jedhama like subscribe gochuudhaan achirratti hin argatta. Galatoomiyatis. Irreechi siif maalidha? Ani gaafa jalqabaan dhufe amma irreecha gaafa darbe dhufuu hin dandeenye hojiidhaaf karaarran ture. Anaaf waan guddaadha nama keenya arguuni baay'ee na gammachiisa baay'ee humna naa kenna irreechi akka aadaa Oromootti guyyaa baay'ee guddaadha biyya keenyatti baay'isatti ayyaaneffannaa amma biyya Ameerikaadhaas biyya Kaanaadaadhaas biyya Jarmaniittis hin ayyaaneffannaa kunoo namni keenya fagoodhaa dhufee wal argaa magaala Frankfurtii magaala Stuttgart amma Hamburgirraanas dhufee yeroo fudhadhee nama keenya arguu nama keenya wajjin taa'uu nama keenya wajjin taphannee haasofnee yaada keenya haala Oromoo dubbii Oromoo gara fuulduraatti akka finnu at least innoosee biyya kana ammaaf biyya keenya gooneeti gaaf tokko biyyatti gallee biyyatti ayyaaneffanna. Yaa sun dirqama irreechi bara kanaatii fi kabara dhufuu kamtu caalattee yaaddaati? Akka yaadutti yookaan abdiin koo akka gara fuulduraatti guddatuun abdadha. Kanaaf kun beessa ta'ee yaadannee namatti himne nama waamne nama afeerre kottaa wajjin ayyaaneffanna jenne hin dhufummoo kana caalaa nuuf guddatu kanaaf kam guddaa akka ta'e gara fuulduraatti akka Toomii maqaan kee eenyu jedhama? Ishi sinis guddaa galatooma maqaan koo Tolasaa Wadaajoon jedhama. Naannoon jiraadhoo ta'e Fuldaadha. Har'ammoo sababa asitti walitti qabamnee fi sababa ayyaana irreessaa sababa uummati Oromoo aadaasaa seenaasaa eenyummaasaa isa durii kaasee ture biyya baqattummaa keessattis yoo ta'e haala mijataas haala mijanne sabi keenya lubbuusaas wareegee itti ayyaana irreessaa irreeffachaa ture kunis biyya baqattummaa biyya Jaarman keessatti ayyaana irreessaa kabajuuf bakka kanatti walitti qabamne. Gaafiin tokkoffaan kan jedhu killeen takka daqiiqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii daqiiqaa meeqatti bilchaatti? Akka bidda isaati gaa wanti wal duukaa namni wal duukaa bishaata akkasi. Baankii gammachuu Fayyisaa jedhama. Hayyee maaliif guyyaa har'aa iddoo kanatti argamtee sagalee dhabde? Guyyaa har'aa irreecha kabajuuf magaalaa Firaankifartiif naannoo isii Oromoon jiru walitti qabamnee asitti argamne jecha. Duwwaa hir'isu tokko meeqa ta'a? Duwwaadha. Carraa si kenna dandee biyyaan. Duwwaadha. Shooriidha. Duwwaa isu duwwaa tokko duwwaadha. Hayyee killee takka daqiiqaa shanitti bilchaatti killee shanii daqiiqaa meeqa bilchaatti? Daqiiqaa 25. Hayyee gaafiin sadaffaan waan hin taane. Hayyee gara gaafii sadaffaa si adeebisu gaafiin sadaffaan haati ta'e yoo ilmaan shan qabaatte ilmi tokko maqaan isaa kaaba tokko kibba tokko dhiyaa tokko bahaa ta'e kaafee eenyu ta'a? Lixa. Jedheera kaaba kibba dhiyaa bahaa jedheera karaa afranuu jedhee. Kaaba kibba bahaa gubbaadha qaban. Hin argan. Carraa si kenna irra deebi'aa. Kaaba kibba baha dhiha gaa dhiha jette? Tokko maqaan isaa kaaba. Tokko kibba. Tokko dhiha tokko baha jedhee. Kaaba kibba baha dhiha lixamu. Tokko gaafa dhiha ta'u ati hoo maal ta'a? Gubba. Hayyee baay'ee galatoomi. Irreechi bara kanaatiif kabara dhufuu kamtu caalatta kun yaada keetti yaada ibsachuu. Kabara dhufuutu caala. Maaliif? Maaliif yoo sirriitti kanatti hojjetan taate kabara dhufuu irratti Oromoolleen baay'ee waan jiruuf namni amma jiru hundi waan baay'inaan hin dhaganiif kabara dhufuu irratti hundi itti qophaa'ee sirriitti akka ba'uunatti mul'ata. Gaafiin lammaffaan waan an jedhe jetta. Waan an hin jenne jette naan jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhime. Waan an hin jenne jette naan jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhime. Okay, ati maal nyaanni jechuu barbaadde matti? Amaan amma jedhe kana. Okay, waan an siin jedhe naan jechuu dandeessi. Ishee waan an jedhatillee naan jechuu dandeessi. Haganuma jedhe? Haganuma jedhe? Hayyee gaafii lammaffaan duwwaa hir'isu tokko meeqa? Duwwaa hir'isu tokko 0. 0 ta'ee jira. Galatoomii. Irreecha bara kanaatti moo kabara dhufuutu caala? Kan bara dhufuus itti caaladhee nan yaada garuu ammas bareedaadha. Jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhe sin jedha jedhime.
hanin jenne jedhu jette tanaan jedhu jette naanaa jedhu hanin jenne jedha jette tanaan jedhu fidin jedha. Akka ni jedhe jenne gaa. Akkam beekutti hin jedha kan. Ayyee hedduu gaatu yoo mata. Bas dabalee sanii. Irreechi bara kanaatii fi irreechi bara dhufuu kamtu caala? Inni bara kanarra immoo inni bara dhufuu immoo kanarra caala. Sabab isaa haala uummati keenyatti dammaquuf haala uummati keenya inni garbummaa jala jiru gara beekumsaatti waan dhufuuf inni bara garee immoo isa baranaarra caala. Inni baranaa immoo isa barreen gadaarra caala. Ayyee gaafii tokko si yaada balu. Duwwaa hir'isu tokko meeqa ta'a? Duwwaa hir'isu tokko duwwaa. Duwwaa hir'isu tokko. Carraa si kennee irra deebi. Duwwaa. Ayyee deebii isaa yuutuubii gubbaa ilaallata. Oro Show subscribe gochuudhaan haa daawwatan. Oro Showidhaaf maal dhaabna? Jabaadha. Aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, eenyummaa Oromoo hojjechuu irratti jabaadha. Wal jabeessinee harka wal qabannee uummata Oromoo bakka jirutti miidiyaa irratti haa hojjetu. Waan gaarii saba isaaf dhaamsa gaarii haa dabarsu jedha. Hayyee galatoomi. Waan ani hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhime. Rana deebi naaf hin galle dhugaa. Moo hojii maraa goonu moo garuftu deebiste. Gaafiin lammaffaan killeen takka daqiiqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii daqiiqa meeqatti bilchaatte? Daqiiqaa 10tti. Daqiiqa 10tti jechuudha. Mara keessatti daqiiqa 10 bilchaatte. Hayyee galatooma. Maqaan kee eenyudha? Maaliif guyyaa har'aa asitti argamte? Galatooma isinillee waan naaf feertaniif maqaan kiyya Awwayyeessaa jedhama. Irreessa kabajuuf guyyaa har'aa asitti argama. Killeen takka daqiiqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii daqiiqa meeqatti bilchaatte? Meerra na deebi. Killeen takka daqiiqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii daqiiqa meeqatti bilchaatte? Tokkuma salphama daqiiquma tokko bilchaate. Waan an jedhu jette. Waan hin jenne jette naan jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi sin jedha jedhime. Waan jette naan hin jedhini yoo jedhi sin jedha yoo jedhe hin jedhini. Hayyee gara gaafii kiyya murtaan taate haa ta'u duwwaa hir'isu tokko meeqa ta'a? Tokko. Yaalime. Duwwara yoo tokko hir'iste duwwa mata. Reef tokko itti abbaa tokko itti duwwaa itti lamaan keessa tokko filadhu. Lakkiin dogongoree duwwa mata. Hayyee deebii isaa karaa yuutuubii kennarraa argatta galatooma. Isinillee galatooma. Maqaan keenyu jedhamaayu. Kiyyama. Eeke. Eenyuuni? Doktor Maamulee. Doktor Maamulee sin jedhu namoonni Doktor Maamulee kanaati doktara kabajaati moo akkamiti? Kama kabajaati. Kama kabajaati. Asuma. Ayyee baay'ee galatoomi. Maaliif guyyaa har'aa iddoo kanatti argamu? Guyyaa har'aa kana ka irreeffachumaaf akkuma nama kaan. Irreessi kabara kanaati moo kabara dhufuutu caala jettaati? Irreechi? Kabara dhufuun caala. Maaliif? Maaliif? Namaaf 20 waggaa dhufu. Waggaa dhufu kuma namaaf 20 mire. 19 tanarratti 20tu caala. Ayyee galatoomi gaafiin kiyya tokkoffaan killeen takka daqiiqa shanitti sumboonasiidha. Killeen takka daqiiqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii daqiiqa meeqatti bilchaatte? Daqiiqaa lama bilchaatti. Maaliif? Maal jettee na gaafatte? Killeen takka daqiiqa shanii bilchaatti. Killeen shanii daqiiqa meeqa bilchaatte? Irra naa deebi. Kan caalaa isin deemu haati ta'e ilmaa shan yoo qabaatte tokko kaaba tokko kibba tokko dhiyaa tokko baay'oo ta'e tokko maal ta'a? Gubbaa ta'a. Maaliif? Kaaba kibba dhiha baha maqaan jara tokko eenyuun ta'a? Anuma ta'a maqaa. Yaa argattee jirta? Gara gaafii kiyya lammaffaa deebi'u. Yaa. Haati ta'e ilmaa shan qabdi tokko kaaba tokko kibba tokko dhiha tokko baha tokko maal? Tokko dhiha ta'a. Dhiha jettee baha kibba. Kaaba. Baha kibba dhiha. Haati ijoollee shan qabdi. Yaa irra naa deebi. Haati isa ijoollee shan qabdi tokko tokko maal? Jettee jirtaa bara afran. Shanii bar. Afur qabna. Mucaa ta'a mucaa dhalate san. Ka dhalate sani qaba.
Hayyee. Galatu. Gaafii sadaffaa si adeemu. Duwwaa ta'a. Hayyee galatu. Gaafiin sadaffaan waan an jedheetta. Waan an hin jenne jette naan jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhe sin jedha jedhime. Waan ani jette sin jedha jedhi na yoo naan jette immoo isaan jedha maalidha? Akkuma arraba walna hidhe yaali yaali filashin ana kem irra naadee biqoon Embelo istami yeroo tokko jidduu dallaa keessan jala Irree keenyadha. isin jalanna 2019. Kadiidamaatiitti nu adeemsisu. ilame oolama kameramaanii kennaaf warri nu daawwatanillee asumaan subscribe gochuu dammoo akka inni irraanfanne Waan keessani kun. Ittiin kafaltanii. afaan oromootiin subscribe maan badheetti achi silaale jedhe Direna wanna baanova keessatti asii waan kanarraa